sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Amajjii 26 bara 2016 akkam jirtu kabajamuuf jaalatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo kun qophii keenya kallattiin Oromiyaa raasniif darbuudha. Duraan dursa oduutu siniif dhiyaata. Jaansuunis qophii addaa utuu diina keenya wayyaaneen afuura hin baafatin afuura keessaa fuunee sirna awwaalchaa haa xumurru jedhu hirmaataa keenya kan ta'e Jaal Marii Gadaa isiniif dhiyeessa. Akkasumas walleelee warraaqsaa qaama qophii keenyaati. Hanga xumura qophii keenyaatiin waliin turaan afeerraa keenya. Anis kan isin faana turu Biiftuu Galmooti. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Guutuu Oromiyaa fincilli xumura garbummaa dachaan dabaleera. Mootummaan wayyaanii ammoo maraatummaa ishee itti fufteetti. Dhiya Shaggar Ambootti namoonni 6 rasaasa wayyaanii irraa dhukaafameen du'an hedduunis madaa'aniiru. Dhibbootaan kan lakkaa'amanis hidhamaniiru. Kan jedhuuf oduulee biraas qabna. Babal'ina oduuf Jaal Tokkicha murteessa. Ona Wallagga Bahaa waama hagaluutti wayyaaniin barattootaa fi jiraattota hidhuu fi gidirsootti fufte. Yeroo ammaa kana barattoonni 22 mana hidhaa yookaan Karchallee Wallagga Bahaa Jaatoo Naqamteetti yeroo argaman barattoonni 3 fi qonnaan bultoonni 2 humna tikaatiin achi buuteen isaanii dhabamee jiraachuun barameera. Barattoota kanneen hidhaman keessaa Caalaa Bantii Nagarii, Misgaanuu Addunyaa Bantii fi Dassaaleny Eebbisaa yeroo ta'an qonnaan bultoota 2 kan hidhattoota isaanii turan uummataaf aantummaa agarsiiftan maqaa jedhuun hidhannoo hiikkachiisuun erga qabanii kan ukkaamsan ammoo Baatilee Warqinaa Biluu fi Tasfaayee Warqinaa obboleewwan lamaan yeroo ta'an obbo Baatileen umurii ijoollummaa isaaniitti waraana Dargiin hirmaachise irratti qaama hir'uu kan ta'anii fi dhukaasanii qal'aa kan kutan waan ta'eef wayyaaneen uummata duguuguuf karoora waan qabduuf namoota tarkaanfii ishee deebisuu malanii fi hawaasa biratti dhaga'aman dhabamsiisuun uummata shororkeessuuf badii dalagame ta'uu qeerroon addeessee jira. Magaalaan Gimbii da'oo qabsaa'otaa fi of jajjoo qabsaa'otaa kan turte yeroo ammaa kana humna waraanaan halkanii fi guyyaa eegamaa akka jirtu ibsame. Addeessi qeerroo Gimbii akka hubachiisetti magaala Gimbii keessatti badii tokko malee humni waraana uummataatti roorrisuun guyyaa homaan balleessaa tokko malee ilmaan Oromoo jumlaan kan reebanii fi basaastota hedduu magaalittiitti bobbaasuun akka nama gidirsan beekameera. Qeerroon Gimbiis gama isaatiin uummata ofii hiriirsuun xumura fincila garbummaa akka ariifachiisu of jajummaa fi gootummaa isaaniitti boonee waadaa jajjabinaa seeneera jechuun aantummaa isaa mul'isee jira. Oduu biraan Amboo naannoo Waddeessaa jedhamutti waraana wayyaanee fi uummata jidduutti falma ta'een dargaggoonni Oromoo 5 gootummaan wareegamanii uummanni 60 ol ammoo loltoota hedduun qabamanii mana hidhaa Amboo 03 keessatti dararamaa jiru. Falmiin wiirtuu Waddeessaatti mootummaa abbaa irree fi uummata haqa isaaf falmatu gidduutti gaggeeffamaa jiru irratti dargaggoonni Oromoo armaan hedduu madoo fi wareegama kaffalaniiru. Kanneen keessaa dargaggoo Biraanuu Gaaddisaa, Barataa Chuuchee Baqqanaa Bayyansaa, Barataa Hendeessaa Leellisaa Sirrii, Barataa Abarraa Sisaayee Haayilee fi kana malees namoonni 60 ol ta'anis qabamanii waajjira poolisii aanaa Amboo kan magaala Amboo ganda 03tti dararamaa jiru. Kan sababa reebichaatiin miidhaan cimaan irra ga'es wallaansa dhabanii haala yaaddessaa keessa jiraachuu qeerroon bakkichaa gabaase. Oduu wal fakkaatan Baha Wallaggaa waamaa hagalootti maatii Warqinaa Biluu qawweerraa darara gaddisiisaan ga'aa jiraachuun barame. Darraan suukkanneessaan kan nurra ga'aa ture har'as itti fufuun nu dararuu nu gidirsuutti fuulleffatee kan bobba'e hanga'aan TPLF uummata baadiyyaa keessa gulufuun kaan ajjeesaa kaan hidhuu irratti fuulleffatee kan bobba'e maatii guddaa Warqinaa Biluu qawwee kaan hidhee kaan adamsaa jiraachuu akkasuma kan hin jirre jira jechuun gidiraan ulfaataan irra ga'aa jiraachuu dubbatu. Maatiin kun Tasfaayee Warqinaa, Baatilee Warqinaa ijoollee isaanii waliin kan gidirfamaa jiran akkasuma Misgaanuu Warqinaa maatii isaanii hedduun hidhamuu ibsi achi dhugoomsa. Bifuma wal fakkaatuun godina Shaggar magaalaa Amboo fi aanawwan Amboo akkasumas naannawaa Amboo jiranitti warraaqsi fincila xumura garbummaa haalaan ulfaachuun uummanni fi qeerroon dargaggoonni Oromoo mootummaa wayyaanee EPRDF yookaan TPLF yookaan OPDO waraana nurratti labsee lafarraa nu fixaa jiru jalatti hin bullu gaaffii mirga abbaa biyyummaa dhiyeeffanneef deebiin nuuf haa kennamu mirgi namummaa fi dimokiraasii nuuf haa kabajamu mootummaan federaalaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee maaster pilaanii Finfinnee labsiin haquu qaba mootummaan
EPRDF yookaan TPLF yookaan OPDO waraana nurratti labsi nurraa kaasuu qaba yoo kaasuu baates wareegama qaalii baasuun ofirraa kaasuuf qophiidha jechuun murtii dhumaa dabarfachuu ibsatanii warraaqsi jabaan itti fufee jiraachuun barameera. Qabxiilee armaan gadii kunis yeroo ammaa kanatti bakka hundatti otuu walirraa hin citiin kan fudhatamuu qabanii fi fudhatamaa jiran ta'uu ibsan. Qonnaan bultoonni, daldaltoonni fi qaamni hawaasaa marti kaffaltii gibiraa mootummaa saamicha irratti bobba'ee jiruu fi yakkamaa kanatti akka hin kaffalle ibsatan. Walga'ii bifa kamiin iyyuu mootummaan abbaa irree waraanaan bulaa jiru kun godhu akka hin hirmaanne murtii fudhatan. Mootummaan wayyaanee atattamaan aangoo gadhiisee yakka ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwateef akka itti gaafatamuu qabu, ilmaan Oromoo wareegamaniif itti gaafatamuu qaba, gumaas kaffaluu qaba. Daandiin konkolaataa kan waraanni wayyaanee irra fiiguun qe'ee keenyatti nu darraa jiru daran jabeessuun cufuun falma hadhaawaa jabeessuuf murtii fudhatanii akka jiran hidhamtoonni siyaasa Oromoo hundi atattamaan akka hiikaman mootummaan ce'umsaa yeroon akka hundeeffamuu fi mirgoonni namummaa fi dimokiraasii hangannuuf kabajamutti falmachuu irraa duubatti hin deebinu jechuun uummanni Oromoo aanaa Amboo fi naannawaa magaalaa Ambootti argaman murtii ulfaataa fi ijibaachisaa fudhachuutti akka seenan labsataniiru. Haaluma kanaan aanaa Amboo gandoota baadiyyaa fi magaalaa keessatti uummanni kanfaltii gibiraa guutummaan guutuutti dhaabuun mootummaa wayyaanee humnaan dirqisiisuu barbaadu dura dhaabbachuun falma isaa itti fufee jira. Dabballoota gandaa ergamaa wayyaanee sodaatanii galmaan ga'uuf fiigan illee uummanni akeekkachiisuun bakkeewwan muraasatti immoo waajjiraalee gandaa irratti diiguun uummanni tarkaanfii kamiifiyyuu qophaa'aa ta'uu agarsiisee jira. Haaluma kanaan aanaa Amboo gandoota akka Waddeessaa bakka ilmaan Oromoo bara baraan wayyaaneedhaan wareegamtu Haroo Xiroo, Galaan, Xullee fi Cittuu keessatti uummanni guutummaatti sirna abbaa irree jalatti hin bulu jechuun murtii olitti dabarfatan hojiirra oolfachuu isaanii mirkaneessuun yeroo ammaa ofiin wal bulchaa jiraachuu fi wareegama loltoota wayyaaneen isaan irratti fudhatamaa jiru amajji 20 bara 2016 irraa eegaluun bifa adda ta'een jala dhaabbachaa jiru jedha odeessaan sagalee qeerroo bakkecha. Oduu biraan godina Kaaba Shaggar yookaan godina Salaaleetti warraaqsi fincila xumura garbummaa daran jabaachuun itti fufe uummanni aanota hidhaabuu abootee dagam sulultaa muka xurrii diddaan uummataa jabaachuun itti fufuun qeerroon dargaggoonni Salaalee gamtaan wallee warraaqsaa fi dhaadannoo dhageessisuun adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo faarsuun kanaan booda Oromiyaa TPLF yookaan EPRDF fi OPDO ergamtuun wayyaanee hin bulchitu ofiin of bulchina jechuun murtii dabarfatan. Uummannis waliigalee kanfaltii gibiraa fi buusiiwwan galii mootummaa abbaa irree wayyaanee bifa kamiin iyyuu akka hin kaffalle murtii dabarfachuun warraaqsa jabeessuun itti fufuu maddeen keenya gabaasan. Akkasumas daandiiwwan bakkoota hedduutti uummataan cufamee loltoonni wayyaanee banuuf rakkachaa jiraachuu fi haala nuffisiisaa sochii uummata karaa nagaa gaggeeffamuu irratti mootummaa wayyaanee waraana ajajuun adeemsi kun kan waliin madaalle waan ta'eef uummata harka meeshaa tokko iyyuu hin qabne irratti dhukaasuun nu nuffisiise jechuun loltoonni wayyaanee xiinsammuu dhiphachuu fi of jibbaa jiraachuu ibsatan. Godina Lixa Shaggar aanaa Amboo ganda Waddeessaa keessatti fincilli xumura garbummaa uummataan qabsiifamee daran jabaachuun uummanni waraana wayyaanee uummata baadiyyaa gooluuf bobbaafame daandii itti cufuun karaa darbaa dhorkachuun daandii konkolaataa baadiyyaa Amboo irraa gara Waddeessaatti geessu kutuun konkolaataa wayyaanee uummata dararuudhaaf fiigaa jirtu daandii cite keessa buutee gara galuun loltoonni wayyaanee hedduun kan madaa'anii fi loltoonni muraasni lubbuun galaafatamuun ibsamee jira. Loltoonni wayyaanee hedduun madaa'an yeroo hospitaala Amboo kan galan yoo ta'u kanneen lubbuun galaafataman atattamaan wayyaaneen gara Finfinneetti fe'achuun gabaafamee jira. Yeroo ammaa kanatti mootummaa wayyaanee naannicha irraa humna ibsaa fi neetworkii balleessee jiraachuunis ifa ta'eera. Bifuma wal fakkaatuun jiraattonni naannoo Haramayaa muddee 15 bara 2015 fincila diddaa garbummaa bahaniin qofa hedduun hidhaa galanii hanga ammaatti dararaan guddaa irraan gahamaa jiraachuu qeerroon bakkichaa beeksise. Hiriira fincila diddaa garbummaa muddee 15 bara 2015 magaalaa Haramayaatti gaggeeffame irratti hirmaattan jedhamanii qabamuun hanga har'aatti murtii takkaan maleetti buufata poolisii magaalaa Haramayaa fi mana hidhaa Addallee keessatti dararamaa jiran keessaa muraasaa fi haalaan kanneen miidhaman hammi tokko Borana Yusuf Malka Sheekha Iskandar Durri Magarsa Abdi Joni Muhammad Lazistu Muhammad Nuru Muhammad Kadre Aliyi Ilu Yasin Iskorle Yusuf Abbase Sali Abbase Muhammad Zaki Mume Chala Bakar Iskandar Utto Fami Yonis Obsa Mahadi
Mahadan Abdullahi, Ramadan Abdullahi Magarsa Qondo haadha manaa isaa fi jaartii obboleessa isaa waliin, Abrahaam Bakaroo haadha manaa isaa, ilma isaa fi intala isaa waliin, Nuruddin Mahbuba Xaha narsaa nama jedhamtuu fi kanneen maqaan hin beekamnes hedduudha. Namoonni qulqulluun kunneen badii tokko malee mana hidhaa wayyaanee keessatti dararri kana hin jedhamne isaan irra gahaa jiraachuu odeessi sagalee qeerroo bakkichaa addeesse. Wallagga aanaa Sibuu Sireetti humni waraana diinaa Agaaziin namoota miseensa Koongirensii Federaalistii Oromoo ta'an ukkaamse. Miseensonni Koongirensii Federaalistii Oromoo hedduun darara hamaa keessa kan jiran yoo ta'u, badii tokko malee hidhuuf reebuutti fuulleffatee jira. TPLF haaluma kanaan magaalaaf baadiyyaa Siree keessa deemuun ilmaan Oromoo ukkaamsaa jiraachuunis barame. Namoota kanneen keessaa Sisaay Galataa miseensa Konferensii Federaalistii Oromoo kan ta'e yeroo garaagaraa mana hidhaa adda addaatti kan hidhamaa ture har'as achi buuteensaa dhabamee jira. Barsiisaa Qanaasaa miseensa Konferensii Federaalistii Oromoo kan ta'e innis yeroo garaagaraatti reebichi hamaan kan irra ga'aa ture hanga har'aatti ukkaamsamuusaa malee bakki buuteensaa Qireexii bishaan buute ta'eera jedhu. Shibbiruu Kitilaa miseensa Koongirensii Federaalistii Oromoo kan ta'e mana isaa deemuun kan qaban yoo ta'u, Fiqaaduu Asaffaa miseensa Koongirensii Federaalistii Oromoo kan ta'e ukkaanfamee jira. Namoota qaroo hawaasaa kana kan ergamtuu wayyaanee ta'uun hiisisanis saaxilamaniiru. Isaanis Fiqaaduu Yohaannis Addunyaa Aagaa jarreen kun jala deemtota diinaa ta'uun hiisisuuf ajjeesuuf illee akka jiran ibsa gabaasi achi. Dhuma irratti guutummaan Wallagga Bahaa humna waraana TPLF'n sakatta'amaa jira. Baadiyyaa fi magaala irraas qeerroo ukkaamsaa jira. Humni waraana diinaa kan hidhata guuttatee jiru mana namootarra deemuun sakatta'insa guddaa taasisaa jira. Kanas of sodaachuusaa akka mirkaneessu ifaadha. Haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo of keessaa qabdu jechuun halkan hanga karaa darbaallee nama dhawwatutti ga'aa jira. Kunis keessattuu ona waama haagaloo kan manni barumsaaf hojiin mootummaa keessatti dhaabbatee jiru aarii guddaa keessa galchaa waan jiruuf warraaqsa banbansuuf karaa saaqaa jira jedha odeessi bakkichaa. Yoomuu barattoota keenya mootummaa nama nyaataatti erguurra barnooticha haadhiiftuu jedha qotee bulaan achis. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf qabanne kanuma. Qophiilee hafan waliin turtii gaariin. Utuu diinni keenya wayyaaneen afuura hin fudhatin afuura keessaa baasnee sirna awwaalchaa haa xumurruuf. Akkuma beekamu uummati Oromoo jaarraa tokko oliif harqoota gabrummaa jalatti kufuun gaaddisa gadaa tokko jalaa bahuun eenyummaasaa, aadaa, seenaa fi afaan isaa mulqamuun jiraachuuf dirqamu illee fincila sirna gabroonfataa irratti godhu addaan kutee hin beeku. Dheengadda gootonni akka Leenjisoo Diigaa, Geendaa Buushaan, Fatansaa Eluu, Taaddasaa Birruu, Waaqoo Guutuu, Dhugumaa Limmuu, Abdiisaa Aagaa, Abbichuu Balaayee Zallaqaa Aayyoo Galgal Qilxuu, Elemoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Luba Guddinaa Tumsaa, Baaroo Tumsaa fi gootonni maqaan dhaame hin dhumne kun diina keessaa fi alaa dhufe xaaliyaanota dabalatee yeroo itti Oromoon jilbeenfateef hin jiru. Impaayera Abbaa Irree sirna gabroonfattootaa kana keessatti hanga har'aattuu ummati bal'aan walakkaa ol ta'e ummati Oromoo ija geggeessitoota Abiisiniyaa keessatti akka sabaatti hin ilaalamne. Mootonni Abiisiniyaa aangoo dhaalmaan walitti dabarsuu malee afaan qawweetiin taayitaa walitti kennuu malee barri itti isaan uummata impaayerichaa miti saboota keessaa bahaniif dhaabbatanuu argamee hin beeku. Har'as bulguun ilmaan Tigraay fincila xumura gabrummaa qeerroon Oromiyaa adeemsisaa jirutti keessi ishee kan burkutaa'e wayyaaneen kallattiin ittiin faaxaagaa yookaan fincila xumura gabrummaa kana laamsessu hedduu lafa ka'aa fi akkuma abboota ishees taayitaa ishee afaan qawween bubbulfachuuf buutee kan itti baatuuf tabba hedduus kan garagalchaa jirtudha. Mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kana ifi isheetiif raafama hedduu keessa kan galte yeroo ta'u fincila uummata Oromoo kana qabbaneessuuf tooftaawwan hedduu baafattee jirti. Saboota impaayera Itoophiyaa walii qabaatti cunqursuun maqaa misoomaatiin itti ololuun umurii isaanii dheereffachuuf miidiyaa harkaa qabaniin illee utuu hin hafin shira hedduu qopheessuun tooftaa isaan hin taphanne hin jiru. Yeroo ammaa kana tooftaalee wayyaanee keessaa muraasa isaanii. Tokko maqaa misoomaatiin hojimaata biyya Chaayinaa gaggeessaa jiru. Kunis Finfinnee keessattii fi biyyattii keessatti ijaarsi ijaaraa jiran kan sirnichaa iyyuu utuu hin ta'in kan mootummaa Chaayinaati. Fakkeenyaaf daandiin baaburaa Finfinnee galiin inni har'a laachaa jiru waggoota 3 liqii biyya Chaayinaa deebisuuf kan kennamedha. Liqiin kun uummaticha biyyattiif kan fayyade utuu hin taane kan saamtonni TPLF yookiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay itti duroomaa jiranidha. Haa ta'u malee qaraxa Chaayinaan sassaabbataa jiru wayyaaneen misooma isinii dalagne jettee uummata keenya afaan faajjessuu jirti. 2. Jaarsolii biyyaa abbootii qabeenyaa qabachuu fi
namoota dhaga'ama qaban fayyadamuun ammas sirna ji'a sadiif ofirraa fonqolchine kana nutti deebisuu barbaadu. 3. Tikaa fi lukkeelee diinaa bobbaasuun bahaa fi galma qarree fi qeerroo caqasuun mana hidhaatti ukkaamsuu sossobuu fi kan dide Tigraayitti hidhuun kaan ajjeesuun uummata rifaasisuuf yaalu. 4. Yeroo ammaa kana fincila uummata Oromoo sodaachuun uummati Oromoo yoo bilisummaa mataa ifii gonfatu akka isa miidhu fakkeessanii olola facaasuu akkasumas qabsoo sabaa kallattii jijjiiruuf jecha sabaa fi saboota walitti buusuu fakkeenyaaf tarkaanfii maqaa mootummaa Somaaleetiin Harargee dhiyaatti fudhatame liyyuu poolisiidhaan kan uummata Somaalee ibsu utuu hin taane ilaalcha qabsoo uummata Oromoo walitti bu'iinsa Somaaleetiin walitti hidhuufi. 5. Manneen jireenya dhuunfaa sakatta'uun meeshaalee waraanaa adamsuu. 6. Namoota qaroo fi haxxummaa saamtummaa fi diinummaa wayyaanee addaan baasanii beekan caqasuu namatti ramaduun bahaa gala isaanii akka uummata isaaniitiin yaada walii hin qoodne tiksuu. 7. Namoota rakkoo dinagdee qabaniif deeggarsa sossobbii taasisuun karaa TV Oromiyaa yookiin TV Abbaa Duulaa olola isaanii itti fayyadamu. Walumaa galatti fincila uummata duuba deebisuuf karaa namoota garaa isaanii bulanii dhugaa dabsanii rakkoo jireenyaaf dinagdee xiqqoon sossobanii olola wayyaaneen geggeessitu isa olaanaadha. Kanaaf immoo uummati bahaa fi dhihaa kaabaa fi kibbaa karaa OMN yeroo wal dhaga'u eegaletti wayyaaneen Aljaziiraa dabalatee miidiyaa hawaasaa hedduu cufuun olola mataa ofii geggeessuu fi shirri isii hawaasa hubii kana hin qabne sobaa bara bahuuf akka gargaarutti yaaduuni. Qeerroon Oromoo karaa wal hubiin danda'amu maraan wal hubatee wal dhaga'aa ammas injifannoo barbaachisaa hanga biyya waloo ijaarrachuu saba isaa dandeessutti qabsaa'uun carraa filmaata biraa hin qabnedha. Adeemsa haxxummaa diinaatti dammaqaa ta'uu tooftaalee qabsoo jijjiiruun utuu diinni keenya wayyaaneen afuura hin fudhatin afuura keessaa baasne sirna awwaalchaa wayyaaneef haa xumurru. Qopheessee kan isinii dhiyeesse ani Marii Gadaati. Dhaamsa galataa qabsoo biyya keessa qeerroo bilisummaa fi guutuu uummata Oromoo bal'aan geggeeffamu tumsuuf bakka jirtan taatanii kanneen qabsoo biyya keessaarraa qooda fudhachaa jirtan galata guddaa qeerroo fi seenaa irraa qabdu. Haaluma kanaan kanneen karaa qeerroo support group deeggarsa isin qeerroof taasistan sirnaan galii ta'ee jiru maqaan keessan akka armaan gadiitti caqasama. Washington DC, Maryland fi Virginia irraa $12,000, sabboontonni Maawsirii $4,800, online fund $4,000 ol ammas itti fufeera. Miseensota qeerroo fi deeggartoota Richmond irraa $1,000, namoota dhuunfaa qeerroo support groupiidhaaf galchan $1,500, Ambo Friends Social and Development Association yookaan AFSDA $3,000, Oromoota teenisee jiraatan $1,500 yoo ta'u sabboontonni ammaan boodas qabsoo fincila xumura garbummaa galii isaan geessisuuf deeggaruu barbaadan karaa teessoo keenyaa dhimma kanaaf qofa hundeeffamee jiru qeerroo support group qofaa akka ta'u gadi jabeessinee dhaammanna. Teessoon keenya International Qeerroo Support Group yookiin IQSG karaa toora websaayitii www.qeerroo.org deemtanii bakka donate jedhu tuquun fuula yookaan toora www.gofundme.com jedhutti isin baasa. San irratti gumaacha qeerroo bilisummaaf taasisuu akka dandeessan dhaammanna. Odeessa dabalataaf qeerroo support group Facebookii keenya ilaalaa argachuu dandeessu. Maqaa qeerrootiin saamtonni garaagaraa heddummatanii waan jiraniif qarshiin itti dadhabdanii argattan miidhamtootaaf otoo hin oolin qabsichas of fuuldura otoo hin tarkaanfachiisin harka diinaa akka hin buune of eeggannoo godhaan dhaamsa keenya qeerroo bilisummaa. Oduu ammeen qeerroon bilisummaa Oromoo wal dorgommii ispoortii dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitiin Jimmaa qopheessaa jiru ilaalchisuun xalayaa ariifachiisaa bulchiinsa yuunivarsiitii Jimmaatiif barreesse. Haalli yeroo ammaa Oromiyaan keessa jirtu daran ulfaataa fi hedduu lubbuu ilma namaaf yaaddessaa ta'uun ifaadha. Erga mootummaan EPRDF yookaan TPLF yookaan OPDO'n Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti waraana labsee guutummaan Oromiyaa gara dirree waraanaatti jijjiirameera.
mootummaan abbaa irrees loltoota isaa daangaa irraa qabu walakkaa ol gara Oromiyaatti deebisuun gandoota barbaade irratti dhukaasuun ajjeesaa jira. Dhaabbilee barnoota keessatti barattoota Oromoo rasaasaan adamsuun ajjeesaa erga turanii booda dhiyeenya kana immoo tarkaanfii jumlaan fudhachuun mooraa yuunivarsiitii Jimmaa mooraa saayinsii fi teknooloojii Kittoo Furdisaa irratti dhukaa barattoota irratti darbachuun barattoota 35 olitti lakkaa'aman madeessuun gaaga'amni ulfaataan barattoota Oromoo irra ga'ee jiraachuun ifaadha. Kun otuu kanaan jiru yeroo ammaa kanatti bulchiinsi yuunivarsiitii Jimmaa wal dorgommii ispoortii dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitootaan gaggeessa jechuun qophii gochuun lubbuu ilmaan namootaaf uummata yaaddoo keessa galchee jira. Biyya mootummaan waraana uummata irratti labsee jiruu fi guyyuu rasaasaan barattoota galaafachaa jiru keessatti sagantaa ispoortii kana qopheessuun yakka ulfaataa ta'uu ni hubachiifna. Addattiyyuu yeroo ammaa kana Oromiyaan mootummaa mataa ishee dhabuu irraan raafama ulfaataa fi lubbuun ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'amu guyyaa guyyaan galaafatamaa jira. Ilmaan Oromoo kumoota dhibbaan lakkaa'aman qaama hir'achaa fi ilmaan Oromoo walakkaa miiliyoonatti lakkaa'aman jumlaan hidhaatti guuramaa jiraachuun yakki ulfaataan duguuginsi sanyii yookaan genocide kun Oromoo fi Oromiyaa irra qaari'ee dubbiin dhugaan kun gurra addunyaa biyya lafaa hunda wal ga'uun biyyoonni addunyaa fi biyyootni gamtooman kanneen akka gamtaa Awurooppaa, dhaabbatni mootummoota gamtoomanii, dhaabbileen mirgoota namooma Afrikaa fi addunyaa ibsoota garaagaraa mootummaa abbaa irree wayyaanii irratti baasaa kan jiranii fi saba haamileen akka BBC, Al Jazeera, CNN fi saba haamileen Oromoo miidiyaaleen addunyaa hedduun akka guutummaa addunyaatti rakkoo mootummaan abbaa irree uummata Oromoo mirga isaaf karaa nagaa falmatu irraan ga'aa jiru gabaasaa jiraachuu fi addunyaan gurra ishee gara Oromiyaatti qabdee jiraachuun dhugaa yeroo kanaati. Kanaafuu yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo mootummaa mataa isaa hundeeffachuuf yookaan ammoo mootummaan ce'umsaa akka hundeeffamee mirga hiree murteeffannaa akka godhamuuf gaafachuun sochii isaa sadarkaa idil addunyaatti dhageessifatee jiru guutummaatti kabajamuu mirga namummaa mirgoota dimokiraasiin qabuu fi mirga abbaa biyyummaa isaa eegsifachuuf qabsoo walirraa hin cinne gochaa waan jiruuf mootummaan abbaa irree yakka duguuginsa sanyii raawwachaa jiru irraa duubatti deebi'ee kan hin jirre ta'uun yeroo irraa gara yerootti sagalee dhukaasa meeshaalee gurguddaa dhageessisuun Oromiyaa keessatti yakki waraanaa raawwatamaa waan jiruuf bulchiinsi yuunivarsiitii Jimmaa wal dorgommii ispoortii dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitootaa gaggeessuuf jiru keessa deebi'ee akka ilaaluu fi akka dhaabu gaafanna. Bulchiinsi yuunivarsiitii Jimmaa haala kana didee itti fufee loltoonni wayyaanii fi mootummaan EPRDF gaaga'ama barattoota irraan ga'uuf deemaniif adda durummaan kan itti gaafatamu bulchiinsa moorichaa ta'uu gadi jabeessinee beeksifna. Oromia auti wala guma kopa wayo bilu si waregama kopa wayo bilu si waregama Dibame ukama medaran tuta tuite pikap tekani seorra imi manin baso beki kumalupo imi digamba digedala jopo ibidda dibame ukama medaran tuta tuite pikap tekani seorra imi manin baso beki kumalupo imi digamba Tawagu putinu ni batilu pudi mali biya piti pro warega mani gara sabni made sedugatu faisa biya ibirati ilmo ibirati kadenya ibirati nyuna bisa aka ibirati kadenya ibirati ilmo ibirati nyuna bisa
biyyato Oromiyaa abdii walabummaa qophaa'e yoomiyyuu siif wareegamaa qophaa'e yoomiyyuu siif wareegamaa. Afamesa dubbi duguga sanyeti kore nuti marse nuti labsa murti arraba tudanku to konsume tuti mirga biti falmo shor kesa muti aguma chunamu andandeti sa guma gota tuwe kanjiru tubasa ifbo dandebitu kapsoni tibufti amma dugan ilman Oromo bahutti kawagu putinu ni baati lubbuni mali biyya biti pyo wareegamani gara sabni madee sedugatu fayyisa biyya ifirratti ilmo ifirratti qabeenya ifirratti eenyuun nabisa haqa ifirratti qabeenya ifirratti ilmo ifirratti eenyuun nabisa. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurame waan nu dhaggeeffattaniif galatni keenya guddaadha. Qophii itti aanu hanga wal agarru nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.